السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن دعوتوتن كي بقى جرات سنين جدا. الحمد لله رب العالمين. ربي يروحنا عنجي ولتوجا سيف قالني حما في دانغا من قبل ربي توجا تجيب سميع ويف هاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قالنا ربي قدا. هرّا فيديو براك بدي سنين في فيديو كينتي أسوأتي إنسان ندرتي. osoo kara viidiyooti achiin darbin duratti warroonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan saabskraayibii laayik sheer godhuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni haga ammaatti maatii kiyya taatanii na jabeessaa jirtan ammoo galanni keessan guddaa hedduu galatoomaa. Galanni keessan hamman qabu dhugaa hedduu galatoomaa isiniin jedha. Gara viidiyoo keenyaatti achi yeroo dabarru viidiyoon keenya har'aa maal jetti mata dureen ishii ilma namaatiif yoo du'aayii goote atoo maal argattaa, faayidaa maal irraa argattaa kan jedhudha. Kana waliin laalla jechuudha. Akkasitti tolu abdiin qabaa. Saabskraayib laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Yoo ati viidiyoo daawwattee yoo saabskraayib gootee yoo laayik goote wallaahi waan sirraa hir'isu hin qabu. Obboleessa kee yookaan obboleettii kee fayyada maleedha. Kanas kan siniin jedhuani namaaf du'aayii godhuun faayidaa maalii qabaa kan jedhu jechuu kan waliin laallu har'a. Namaaf du'aayii godhuun yoo ati nama dhukkubsate tokkoof yaa rabbii nama kana fayyisi yoo jette, ati yoo dhukkubsachaa jiraatte, yoo maatiin kee dhukkubsachaa jiraatte, yoo namni kee dhukkubsachaa jiraate rabbiin du'aayii ati nama saniif gooteen malaa'ikaan si jalaa yoo ati nama kanaaf du'aayii goote wala kamitti lusiin jetti atillee argadhu siin jetti waan nama kanaaf du'aayii goote kana ati nama saniif du'aa goote garuu ati yoo dhukkuba qabaatte rabbiin siillee shafaa'aa sii kenna jechuu si fayyisa jechuudha. Yoo maatii kee keessaa itee namni kee dhukkubsatee jiraatillee akkasuma dhukkuba keessaa si baasa jechuudha rabbiin guddaan. Yoo hiyyeessa wayii argite yoo nama daynii irra jiru argite yaa rabbi aqdaa dayn annu yaa rabbi daynii isaa irraa kafalii yaa rabbi hiyyeessa kana badhaasi jettee yoo ati du'aayii gootee fi malaa'ikaan ammallee wala kamithiluu siin jetti atillee waan nama kanaaf du'aayii goote kana argadhu siin jetti jechuudha. Faayidaan inni qabu namaaf du'aayii godhuun kana tokkoffaani faayidaa hedduu isumaa qabaatuuti waa xiqqoodhuma waliin laallaa fi akkasuma yoo nama rakkate nama dhukkubsate nama waan fedhe irratti nama cinqamee jiru yaa rabbi cinqii furii jettee yoo ati du'aayii kadhatteef rabbiin akkasuma siillee cinqaa keessaa si baasa jechuudha. Garaa qulqulluudhaan du'aayii waliif godhuun gaariidha. Garaa waliin laafuun gaariidha. Garaa walii laafuun nurra jira. Du'aayii waliif kadhachuu haga dandeenyeen nama rakkate yoo agarree yoo qabaatte waan qabduun yoo humnaan ta'e yoo maallaqaan ta'e yoo du'aayiidhaan ta'e waanuma qabduun nama gargaaruun rabbooma biraa jaalatamaadha isiniin jedha. Garaa walitti jabaachuu hin barbaachisu. Addunyaan gabaabduudha. Kuni ganda sobaatii ganda taphiisaatii. Saniifuu akhiraa ofii jabeeffachuutu irra filatamaadha. Isaas faayidaas kan nu qabu isaa isiniin jedha. Namaaf du'aayii kadhachuu akka waan salphaatti warri laaltan hin laalinaa. Kuni dhaamsa kiyya. Maalifiin waan mana as bakka tokko teessee kan gatii takkaan malee rabbii takkaaf galannee ga'u kan sagalee nuu kenne kan afaan nuu kenne kan akka dubbannu nu taasise fayyaa nuu kenne afaan qabnu kanaan teenyee bakka takkaa yoo obboleessa kee cinqaarra jiru yaa rabbi cinqaa keessaa baasii jetteef yoo atillee faayidaa irraa argatte argachuu baatti yoo goote rakkoon qabu waan nurraa hir'isu takka hin qabu waan ta'eef ilma namaatiif garaa laafuun rabbumatti jaalataa. Du'aayii waliif kadhaa, garaa waliif laafaa, waan ofiif jaalattan obboleessa keessan obboleettii keessaniif illee jaaladhaa. Rabbiin guddaanuu haga waan ofii keetii jaalattu obboleessa keetii jaalattutti ati hin amanne hin jenne saniifuu waan ofiif jaalattu obboleessa kee obboleettii keetiif jaalachuun dirqama islaamummaatii isiniin jedha. Akkasanii rabbiin nama garaa laafuu nama obboleessa isaa fi obboleettii isaatiif illee waan gaarii waan ofii jaalatu rabbiin waa godhu. Hunda keenyallee waan hojjannu ikhlaasaan hojjechuun gaariidha.
yoo nama gorsuu ta'ellee ikhlaasaanii garaa qulqulluudhaan osoo anaanummaa fi wayim akka namni kun bara nama gaariidha bara mucaan tuni nama gargaarsi akka namni akkas namaan jedhuuf osoo hin taane akka rabbiin jaalatu jechuudha. ikhlaasaan yoo du'aa walii kadhanne yoo waa walii goone yoo waa wal gargaara yoo waa wal gorsine yoo ikhlaasaan tahee irra gaariidha natti fakkaata. ilmi namaa tokko nama gargaaruudhaaf dirqama qabeenya qabaachuu isarraa hin eegamu dirqama miti jechuudha. abadan abdii murachuu hin qabdu ani waa hin qabu akkamitti nama gargaaraa kan jedhu ilaaluu hin qabdu. maaliif nama takka gargaaruudhaaf namuma ta'uu qofaa si barbaachisa waan biraa miti. karaan ittiin ilma namaa gargaaran karaa hedduudha. akkuma duraan jennetti yoo ilma namaatiif du'aa gootellee kunummaanuu gargaarsa guddaadha. namuma ta'uu kee qofaa si barbaachisa nama gargaaruudhaaf. abdii hin muratin siin jechuu kiyya. wanni siisi fayyadu tokko yoo nama siin alaa fayyade haga siisi miinetti rakkoo takka hin qabu. maaliif sihi waan simmiineef nama kana yoo fayyade maa rakkoon qabu. akkasanitti yaaduu nu barbaachisa. haga siisi miinetti rakkoon qabu jechuudha. wanni siisi fayyadu kun yoo nama biraa fayyade hedduu gaariidha. nama gargaaruun akka kiyyatti nama yoo gargaarte gammachuun nama saniin dura sihumaaf si dhufa natti fakkaatan akka kiyyatti. kun ilaalcha kiyya. yoo nama waa gargaarte wahuma qabduun waguma dandeesseen yoo waa goote namaaf gammachuu nama ati waa gootuuf san caalaa sihumaaf gammachuun kee guddaadha. akkasumatti fakkaataani bakkuma jiru taanee karaa dandeenyuun wal gargaaruun nurraa jaalatamaadha. dirqama keenyalleedha. akka ilma muslimaa takkatti nama hassaduu fi maaf namni kun naa ol jiraataa waan akkasii kana ilaaluun nurraa barbaachisaallee miti bareedaan miti. wanni takka haga siisimiinetti eega nama fayyadee haga dandeesseen irraa dudduuba of hin qabin siin jedha. akkasanii akka mee isin immoo yaada keessan warroonni ilma namaa gargaaruuf dirqama maallaqa qabaachuu qabnaa yookaan ammoo beekamtii qabaachuu qabnaa warri jettan mee koomentii jala yaadni koo yoo sirrii ta'ee fi sirrii hin taane koomentii jala naaf kaa yaada keessan ilaalaa siniin jedha. namuu akka adda yaada waan ta'eef namni akka waliin yaadu sanumaa fi ani akka kiyyatti kun yaada kiyya. ani yoon ka'ee nama gargaaruuf barbaade dirqama maallaqa ofaana barbaachisa natti fakkaatu yookaan humna na barbaachisa natti fakkaatu. bakkuma tokko teessee yoo du'aa illee namaaf kadhatte kunummaanuu gargaarsa daangaa hin qabne gargaarsa hedduu guddaadha. gargaarsumti kana geewu hin jiru. maalifiin wanni namni namaaf kennu ammumatti dhuma. garuu kennaan rabbii daangaa hin qabu barakaallee hin qaba. hedduudha wanni rabbiin namaa kennuu fi wanni namni namaa kennu gonkumaa walitti hin dhufu. saniif kan rabbiittu caala waan ta'eef kana jechuun koo ammoo du'aa'ii malee namaaf waa hin godhanaa jechuu osoo hin taane haguma dandeenyeeni wahuma qabnuuni wal gargaarraa jechuudhumaa fi kun ilaalcha kiyyaa. mee koomentii keessan jalatti ilaalaa yoo sirrii jiraadhee fi yoo dogongora ta'e isin yaada keessan eega isiniin jedha. viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. akka isinitti tolu abdiin qaba. yoo isinitti tole koomentii barreessaa, laayikii, sabskiraaybii, sheer godhuudhaan waahiloota keessan biraan geehaa isiniin jedha. wal jajjabeessuu qabna ilmaan oromoo bakka jirtanii ka'aa wal kakaasaa wal jajjabeessaa. yuutubaroota haaraa guddisaa kan guddatanillee oluma guddisaa wal beeksisaa wal guddisaa isiniin jedha. viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. akka isinitti tolu abdiin qabaa. haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu. baay baay.